Obboleessa koo obboleettii koo jaalalli qabee beeka. Yeroo jaalalli qabu akkam si godha. Obboleessa koorraa gaaffii tokko qabu. Fakkeenyaaf shamarran bareeddu tokkorraa yeroo jaalalli qabu yeroo jalqabaatiifis haa ta'u yeroo lammeessuudhaafis haa ta'u yeroo sadeessuudhaafis illee haa ta'u jaalalli miira tokkoon deema. Miirri isaa kuni osumatti hin beekin atumtii ofii keetiif keessummaa ofitti taata. Waan isin uffattee yookaan huccuu isiin yeroo jalqabaatiif sitti mul'atti nama biraarraa yoo argite isii sitti fakkaata. Gaaffii an obboleessa kiyyaaf gaafadhu. Nyaanni si jibbisiisa? Dhugaatiin akkasuma si jibbisiisa? Yoo deemtu keessatti yeroo ammaa kana keessatti teeknooloojiin babal'ateeti jira. Shamarran tokko onlaayinii irratti haa ta'u, FB irratti haa ta'u, TikTok irrattis, sooshaal miidiyaa biraa irratti haa ta'u kaatee ni beekta yookaan ni bartaaniin. Yeroo kana keessatti mucaa kana yookaan intala kana irra deddeebiidhaan qaamni kan kee yookaan fedhiin kan kee ijji kan kee mucaa kana ilaaluudhaaf kan si jarjaru yoo ta'e jedhe keessatti suuraa isii osoo hin laalin ciiftee hin beektu miirawwan garagaraatu sitti dhaga'ama. Yeroo kana keessatti jaalallis qabeera jechuudha. Ana jaalalli yeroo nama qabu namoota biraatiif miira garagaraa uumuu danda'a. Fakkeenyaaf intallati jaallatte kun sirbituu yoo taatee jettee akkatti sirba jaallatu si godha. Yoo kaate immoo ispoorteenyaa taatee jettee ispoortiillee hin jaallanne akkatti jaallatu si godha. Keessatti huccuu isiin dirattee jirtu namarratti yoo argite isii sitti fakkaachuu danda'a. Yeroo amma suuraa isii ilaaluu jalqabdu keessatti yeroo irribaaf ciisuudhaaf kaatu suuraa isii ilaaltu malee tariitii irribnis qabuu dhiisuu danda'a. Ishi kanaaf mee obboleessi kan koo dhiiraa yeroo jaalalli qabu akkam si godha koomentii jalatti naaf barreessi. Obboleettii koo durbaatiifis ammoo gaaffiidhuma akka kanaati. Mee jaalalli yeroo si qabu keessatti shamarran gaafa jaalala qabamanii miira isaanii baasanii ibsachuudhaaf baay'ee ni rakkatu. Maaliif jennaan akka aadaa Oromootis ija safuutiin akka laalamutti akkasumas ammoo akkuma uumamaatti illee ni qaanfatti jechuudha. Miira isii baafattee dubbachuudhaaf baay'ee isii rakkisa jechuudha. Kan takkatuusi yookaan daddaftee jaalala qabamtu immoo shamarran. Shamarran kun keessatti yeroo jaalalli isin qabu miira akkamii isinitti agarsiisa? Nyaata isin jibbisiisa, dhugaatii isin jibbisiisa, hirriba isin dhorkaa, yoo deemtan fuuldura keessan dhufa, yoo teessan fuuldura keessan dhufa, yaanni keessan teessanus, deemtanus, kaatanus, nyaatanus, ciiftanus isumatu fuuldura keessan dhufa. Mee jaalalli yeroo si qabu akkam si godha? Dubbii keenya irratti jaalalaan qabamu jechuun of yaadachuu yookaan immoo ofitti deebi'uudha jechuudha. Obboleessa koo obboleettii koo warri yeroo ammaatti jaalalli dhugaa hin jiru jettanii tariitii jaalalarraa of ittisaa jirtanu itti seenaa laala. Ofiif jaalalli dhugaa hin jiru jechuurra nama dhugaa ta'iitii nama jaalalaa ta'iitii jaalalaaf jaalala qofitti taanaan jaalalli dhugaa hin dhibamu waan ta'eef jechuudha. Kana waa malee hin kaasne akka iccitiitti haa ta'u. Inni kan biraa guyyaan har'aa kuni guyyaa haadholiiti. Obboleessa koo obboleettii koo haati yookaan dubartiin siif maali? Keessatti ilma dhiiraatiif dubartiin maali? Nuuf dubartiin waa sadii olidha. Haadha keenya, obboleettii keenya, haadha warraa keenyaati. Dubartiidhaaf immoo dubartiin maali yoo jenne dubartiidhaaf haadha keessan, obboleettii keessan dabalatee isin jechuudha. Dubartiin kabaja guddaa qabdi. Keessatti akka amantaa garagaraatti amantaa muslimaatti yoo fudhannee jenne dubartiidhaaf kabajni guddaan akka kennamuudha irra deddeebi'ee Qur'aannis hadiisnis kan dubbatu jechuudha. Kanaaf dubartiin kabaja, dubartiin haadha keenya, dubartiin obboleettii keenya, dubartiin haadha warraa keenyaati. Dhugaa dubbachuuf taanaan akka yaada kootiitti guyyaan hundinuu guyyaa kabaja dubartii osoo ta'e natti tola ture. Sababni isaa dubartiin tokko waan hedduu iccitii mana keessaa dandeessee akkasumas ammoo iccitii garaatti ji'a 9 guutuu si baattee sana booda si dhalchitee yoo akka naannoo keenyaatti dhalchitee jechuun akka safuutti ilaalama waan ta'eef loqoda bakka naannoo biraatti dhalchitee yoo jedhani akka da'umsaati. Si garaa ji'a 9 si baattee ciniinfattee si deesse sana booda guddisni illee mataa isii irraati jechuudha. Viidiyoo tokko wa ilaaleetan garaan na gubate.
keessatti warri dhiiraa amaanaa dubartii akkuma jedhe dubartiin dhiiraaf amaanaadhaan hoogobana akkuma jedhe raayyaan waa'ee dubartii maal jedha waan boraru teenyu kan beeku rabbuma waan boraru teenyu kan beeku rabbuma caalaan nama keenya kan maqaa muslima akka garbitti isaa kaanuleedhaan tuma ilmaan iyyisiisee qeensaa goolama dubbiin kun akkuma rabbi malli maali alaa kitaabillaahi sunnatur rasuuli ammas dhiirri garii yoo manatti galu gammachiisuun beekuu takkaa fuulan tolu sababa barbaade waan hin taane lolu kabajamuun akka se'ee mana goolu kun eenyuufuun tolu najjinaa jaliili alaa kitaabillaahi sunnatur rasuuli yaadanuu gariin hikma rabbii keenya dhiira fuudhee jira obboleettii keenya yoo inni si miidheen yaarra hundi keenya obboleettii dhiiraati akkasuma haati manaa keenya mee rabbiin sodaadha yaa obboleewwan keenya haadha manaa jechuun gartokkee jireenya mee haa kabajannu haadha ilmaan keenya nabiyyicha keenya seenaa isaanii ilaale alaa kitaabillaahi sunnatur rasuuli kanaaf akka seera shari'aatti dubartiin baay'ee kabajamuudha qabdi keessatti ammoo miila haadha keessan jalaatti jannanni akka kitaabni yookaan qur'aanni jedhutti miilli dubartoota miila haadha manaa keenyaa jala jechuudha jannanni kanaaf jennaan dubartiin guyyuma guyyaadhaan waggaatti al tokko osoo hin taane guyyaadhaan kabajamuu danda'uudha qabdi kanaaf dubartiidhaaf dursii haalaa tamunis ni jedha inni kan biraa ammoo torban kana keessaa viidiyoowwan suuraawwan kokkolfisiisaadhaa fi dinqisiisaa namoonni gurguddaan hojjetaa turanidha qaala'insa jireenyaa biyya keenya mudateen ilaalchisee viidiyoowwan adda addaa namoonni hedduun hojjetaa turani suuraawwan adda addaa suuraawwan nama kolfisiisu adda addaatu iyyuu hojjetamaa ture sababni isaa zayitiin jechuudha zayitiin naannoo oromiyaa keessatti kan bareecha qaala'ee jiru naannoo amaaraa keessatti 425 yeroo ta'u oromiyaa keessatti 900 hanga 1000 jechuudha leetiriin sadii kanaaf jennaan maatiin kan keenya yeroo ammaa kana keessatti zayita tokko bitatee nyaataaf oolfachuu mitiiti jireenyi hedduu itti qaala'eet jira waan ta'eef dhimma zayitiitii wal qabatee suuraawwan dinqisiisoo isinitti agarsiisna sanarra ka'uudhaan viidiyoo doktor naaf yaada hojjetame kana ilaala Naf? Zayitiin ala dhumee irbaatan hojjedha. Dura wadda dhiiraa baadiyyaa magaalaa kan jiru mi'eessee nagaadee fadaalaa soorii adda baasii yaa rabbi keetu jaalaa. Dura wadda dhiiraa baadiyyaa magaalaa kan jiru mi'eessee nagaadee fadaalaa soorii adda baasii yaa rabbi keetu jaalaa. Silashiin zawdu silashiillee dhimma kana irratti durseeti dubbi keenya irratti barreeffama wayin argee sigumoo shaw ummanni kan keenya sasawaa oyisuu jaallataa jedhe maaliif jennaan biyya keenya keessatti yookaan oromiyaa keessatti wanti gatii hin qabne siluma bubbuleeti jira wanti gatii hin qabne lubbuu namaa qofitti jaallata this is right wanti gatii hin qabne lubbuu namaa qofittidha biyya Itoophiyaa yookaan Oromiyaa jedhamtu keessatti wanti hundinuu lubbuun gatii qabdi jechuudha zayitii qofa miti qaala'insi jireenyaa erga mudatee baay'ee bubbuleeti jira mee abdiin dhimma zayitii kana irratti viidiyoo akkamii hojjete ajaa'iba egaa ergaa guddaadha kan inni dabarsu jechuudha mootummaadhaaf osoo kan galu ta'eeti kun siyaasa guddaadha viidiyoowwan hojjetamaa jiramu suuraawwan adda addaa illee hojjetamaa jira suuraa yeroo
algaarra ciisanii illee zayitii sana jala kaawwatanii isaan ciisanuu suuraawwan adda addaati kan ta'e torban kana keessa godhamaa ture. No. Look at the top of his head. Back of his neck looked like a sirloin steak burger. Oh, he tried it. Inni kan biraa akkuma beekamu lammiileen kan Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa guyyaa guyyaadhaan irratti dhaqqabaa jiru qubanii qabaatu lammiileen kan keenyallee haalli biyya keessaa itti hammaateeti jennaan hanga yoonaatti dararaan sun uummata achi keessa jiran irra qaqqabuu isaanii dhaga'anu ammallee miilaan imaluutti jiru jechuudha. Viidiyoo kana gaafan argu garaana nyaate osoo karaa deemanuu namni biraa ajjeefamee karaatti du'aa isuma achi keessatti dararaan adda addaa dhaqqabaa jirullee isaan callisanii deemaa jiru jechuudha. Lammiileen kan keenya biyaans warri duraan karaa kaatanii jettanii jettan osoo bakka jirtan sanatti haftanii haala qilleensaa laaltanii biyya keessanitti deebitanii isiniidhaaf wayya jechuudha. Duuti keessan wanti hundi keessan kabajan qabu haalli biyya keessa jiru baay'ee garaa nama nyaata waan ta'eef haalli biyya ormaa keessa jiru keessatti Saudi Arabiyaa keessa jiru garaa nama nyaata waan ta'eef. Alaan maal mammaxxane. كاترنا فرموت كلم ورمي كلم هذا موت واحد ثاني والله اترين نفر هذا دلهين دلهين ايه دلهين اضرب كثير موت ليفي درين ليفي كثير موت هذا كثير ممكن ثاني هاي ورمي ايوه هذا كثير لما تكوتو بيه توني دامتي كنا مغرنا مكوري دامه أمان ترى دي بيه كسيله nama mantra nama lama dahame sunis dute jirti akkana ati qaran jabaatii jira akkata ni dabarsanii jiru akkasitti no mantra nama duya akkatti fuudhu akka kanatti biyya sana keessatti nama ilmaan oromoodha akka biyyaayyaan warri biyyaa dhumaa jirra kunoo nama awwaalu jirra guyyaa jimmaatti nama awwaalaa jirra namni kun dhaamaa jira akka biyyaayyaan warri yaman keessi akka nama waliin feene namni dhumaa jira bakka sanatti akkasitti sin jenna. Egaan daawwattoota keenya sagantaan narraaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture waan daawwatanii guddaa galatooma horimaati keenyan taane subscribe gochuudhaan maatii keenya taanis niin jedha. Nuura wadda dheeraa baadiyyaa magaalaa kan jiru mi'eessee naggaadee faddaalaa soorii adda baasii yaa rabbi keetu jaalaa. Daa'imti baaranaa kan nyaattu ndoomini waggaa kudhan guunnaan fedhii shidolfini buddeen kenniif jennaan na didde loomini suusii kitee qabnaa na didde loomini aanan komaatini na didde loomini dhibaati dibatu na didde loomini sibiite looshini na didde loomini anis caatiin qaamaa na didde loomini. Coca-Cola